Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi maamiltoota jaalatamtoota chaanala yuutuubii isaa Ibraahiim baga deebinee wal agarra nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Aralee viidiyoo tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Viidiyoo kana keessatti waasappii keessatti waan afur kan maybe isin hin beekne jedhee yaada isiniif qabadhee dhiyaadheera, waan baay'ee isin fayyadudha jechuudha. Fiicharii haaraa yuutuubiin fide dhifama waasappiin fide waan hedduu isinitti agarsiisuuf qophaa'e jechuudha. Kanaaf hanga xumuraa daawwadhaa. Namoonni chaanala koof haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Garuu namoonni yeroo baay'ee viidiyoo kan yeroo daawwattan barreeffamni natti mul'atu viidiyoon kan keewwanne tokko quality hin qabu jettanii, garuu dogongoruma keessaniin quality'n isin mul'achuu dhabe jechuudha. Kanaafuu yeroo viidiyoo daawwattan viidiyoo yeroo tokko ni dhaabdu jechuudha. Achi booda sararri gara oliitiin sararri tuqaaleen sadii ni jiru jechuudha. Yeroo dhaabdan tuqaan sadii tuqaaleen akka fakkeenya kanaa jechuudha. Akka fakkeenya kanaa tuqaa sadiitu viidiyoo kana yoo dhaabdan tuqaa sadii achitti argitu. Achi booda yoo tuqaa sadiin san tuqxan quality ka jedhu isinii dhufa. Quality immoo lakkoofsa olaanaa filattanii irra kaattanii haala saniin quality guutuun daawwadhaa isiniin jedha. Amma barumsa ammatti isin dabarsa. Tole, amma calqaba waasappii keessan daawunlood ni godhattu jechuudha. Normaalii asirraa sarchi gootanii waasappii daawunlood ni godhattu. Kunoo an daawunlood godhee jira. Amma open godhee banaa isin daawunlood godhattu jechuudha. Sana booda agree and continue kilik godhaa. Achi booda bilbila akkaawuntii koonii bana jechuudha. Yen amma akkaawuntii already naaf xumuree akkaawuntii create godhee xumuradhee jira jechuudha. Amma waan afur kan maybe isin hin beekne jedhe yaadisan tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti erga haala kanaan isinii dhufee amma maal gootu jechuudha. Kara olii kanatti tuqaalee sadiin kana kilik gootanii ni bantu jechuudha waasappii keessan. Achi booda siitingii hedhu isinii dhufa, siitingii san ni bantan jechuudha. Sana booda iddoo amma argitan kanatti bakka kanatti jechuudha mallattoon koodii jirti jechuudha. Bakka amma tuqee isin agarsiise kana jechuudha. Bakka kanatti mallattoo koodii kun faayidaan isaa maal jettanii yoo na gaafattan, lakkoofsa bilbilaa keessan kan waasappii namni yoo isin gaafate lakkoofsa bilbilaa osoo hin taane koodii kennitaniif jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan kongumaa beekuu hin danda'u namni barbaade jechuudha. Facebook irratti illee share gochuu dandeessan waasappii keessan. Lakkoofsa bilbila keessan namni beeku hin jiru jechuudha. Garuu waasappii keessan ni qaba, lakkoofsa bilbilaa keessan hin qabu jechuudha. Kun akkamitti ta'uu jettan yeroo tokko kilik gootanii ni bantu jechuudha. Waan kana haala kanaan isinii fida. Akkuma amma argitan koodii kan koonaaf fideera. Kun Isaaq Ibraahiim jedha. Kun akkuma argitan koodii kana namaaf erga jechuudha. Koodii kana screenshot godhee yookiin immoo save godhee jechuudha. Iskaan godhee namaaf erga jechuudha. Galarii kiyya keessatti screenshot godhee achi booda iskaan godhee namaaf erga. Namni sun immoo kilik godhee kallattiin waasappii kan koo na argataa jechuudha. Koodii kana jechuudha. Kanaaf isa san irra kaadhaa isin jedhamee amma kalammataatti dabarra. Kalammataa waasappii keessan keessatti yeroo tokko of duuba deebitu jechuudha. Ammallee erga of duuba deebitan iddoodhuma mallattoo tuqaa sadii kana kilik gootanii bantu jechuudha. Achi booda account and privacy ka jedhu jalqaba irratti isinii dhufa. Isa san kilik gootanii bantanii isa kana kilik gootanii yeroo tokko ni bantanii. Sana booda privacy ka jedhu jalqaba irra ni jira. Privacy kana kilik gootanii ni bantu jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Achi booda wanni asitti guuttatan maalinni online jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan akka namni hin beekne gochuu qabdu jechuudha. Yoo barbaaddan kunoo as biratti last scene jedha. Last scene jechuun normaalii yeroo isin irra turtan jechuudha. Kanaaf eenyutu akka argu online keessan eenyutu akka argu barbaaddan ka jedhu kana ni filattu jechuudha. Gadi tuqxanii yeroo tokko achi booda waan sadii isinii fida. Everyone contacts and nobody jedha. Yoo barbaaddan namni kamuu arguu ni danda'a jedha. Inni jalqabaa, inni lammataa immoo namoota bilbila keessan qaban, inni sadaffaa namni kamuu akka agarre jedha. Kanaafuu filattanii yoo barbaaddan nobody kan jedhu kan sadaffaa kanarra akka namni online jiraachuu kiyya hin agarre kan jedhu kanarra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaa maalidha? Inni sadaffaadha. Tippiin baay'ee cimaa akka ta'e jechuudha. WhatsApp irratti
namoota teekstii yookiin miisejii akkasuma ergaa sagalee isiniif ergan ergaan isaan isiniif ergan isin gahe moo isin hin geenye ka jedhu akka namni isin erge sun hin beekne gochuudha jechuudha. Fakkeenyaaf raayitii lama akka hin goone sorora lama akka hin goone jechuudha. Isin arguu dandeessu, arguus dhabuu dandeessu, onlaayinii ta'uu dandeessu, onlaayinii dhabuu ta'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf akka namni isinii erge sun isin dhaqqabuu hin beekne gochuu jechuudha. Fakkii raayitii tokko qofa godha nama sana biratti jechuudha. Kanaaf ammallee iddoo mana tuqaa sadii kan tuqtanii achi booda siitingi kedhu isinii dhufa. Sana booda akkaawunt ka jedhu kana kilik gootan jechuudha. Achi booda piriiveesii ka jedhu ka calqabaa kanarratti kilik godhattanii isa kanarratti piriiveesii kanarratti jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii fida. Achi booda as biratti kunoo as biratti jechuudha. Read Receipts ka jedhu kana irra oonii kaayattanii jechuudha. Isa kana oonii godhattu jechuudha. Akka namni godhe kanatti jechuudha. Oon godhattu jechuudha akka namni miisejiin isin bira gahuu fi gahuu dhabuu hin beekne jechuudha. Yoo barbaadan ni deebistanii fi yoo barbaadan ni dhiistan jechuudha. Inni arfaffaa fi inni xumuraa kanarra isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Miisejii namaaf ergitan sa'aatii isin filattanitti dileetii akka ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf mee isinitti agarsiisaa yeroo tokko iddoo kanatti disappearing message ka jettu jirti kun as biratti jechuudha. Iddoodhuma sanatti privacy jalatti disappearing message ka jedhu kun haala kanaan isinii dhufa. Achi booda start new chat with disappearing message ka jedhu isiniif dhufa jechuudha. As keessatti wanni isin beekuu qabdan ergaan isin namaaf ergitan nama san bira sa'aatii meeqa akka turu filattu jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatii 24tti dileet ta'a ergaan sun nama sana bira guyyaan 7 jira jiini 3 akkasuma oof hin jira jechuudha. Kanaafuu guyyoota ni filattu jechuudha. Namoota ergaa ergitaniif miisejii isin ergitan suuraa ta'uu danda'a sagalee sa'aatii 24 keessatti yookiin guyyaa 7 yookiin ji'a 3 keessatti akka biraa badu gochuudhaaf as keessaa ni filattu jechuudha. Filannoowwan barbaadan irra kaa'attu jechuudha. Tiippiiwwan irra isiniif qabadhee kan WhatsApp kana fakkaata jechuudha. Xumureera. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.